diinaa jechuun eenyu fa'a? Diinni yoo jenne tokko humnoota tokkummaa uummata Oromoo kana hudhaa itti ta'e, hadhaa itti ta'e, uummanni Oromoo tokko ta'uun isa jibbisiise, guddinna uummata Oromoo kan hin barbaanne, tasgabbii Oromiyaa kan hin barbaanne, ka kontirobaandii dhiita'e, kontirobaandii fi lafti harka fudhamnaan daangaan duula uummata Oromoo neetworkii kontirobaandii waliin itti banee tokkummaan uummanni Oromoo qolannaan Oromiyaa keessa seennee dargaggoota meeshaa waraanaa godhanneetiin jeedha jechuudhaan kan uumamu. Hiriira bidhaatiin. Kan ammoo dargaggoonni kenna akka meeshaan taane gahee kenna taphachuu qabu. Diina sitti dhukaasaa jiru. Dhaqeetuman du'a jettee yoo isatti fiigde rasaasa 30 kaazinaa tokko keessaa nama qabu nama 30tti fiigsiftee ajjeesisuu dandeessa. Fuuldura jechuudha. Lakkii fuulduratti hin fiiginaati qawweessa fuulduraa sanatti afaan isaatti hin fiiginaati isa dhukaasu sana duubaan dhaqaa qabaa yoo jette namni 30 hin du'u tarii nama tokko nama lama du'a. Diini ilmaan Oromoo kumaatamaa waggoota dabran kana keessatti bu'e lafatti bade jechuuni takka bikka irra turre san beekuu dhabuudha yookiin immoo bikka irra keenya sanatti ija cufachuudha. Amma yeroo isaatu ga'e. Yeroon kuni yeroo tokko nu godhuudha. Ani Oromoo keessa namni tokko yommuu du'u akka waan ofii keenya duuneetti ilaaluudha. Ummanni tokko qalbiin isaa cabnaan walirratti hamilee qabaachuu baannaan walirratti abdachuu baannaan wal amanuu baannaan akka mataa ifiitti illee waa dalaguu hin danda'u akka walootitti illee waa dalaguu hin danda'u. Qe'ee keenya keessa rakkoon hin jiru jennee of ilaaluu qabna. Sobuun nurra hin jiru, irra dibuun nurra hin jiru. Rakkoon har'a nurra jiru rakkoon wal gidduutti jaarmoleen keenya qaban irraa dhufe. Itti gaafatama biyya keenya keessatti dhumaa jiru irratti gama tokko wayyaaneen itti gaafatama yoo jennu jaarmoleen keenya illee qooda sana ilaalanii wal ta'anii diina nurraa faccisuu uummata keenya irraa faccisuu didaniif itti gaafatama isaa qabu jedheen ilaalan. Dubbiin yeroo propaagandaatti uffatanii miti. Dubbiin yeroo na toofaa jira ati keessaan qabdu an keessaan qaba kun garee beluutii itti jedhanii itti wal himatanii miti. Kun darbe faashiniin akkasii. Dubbiin qabsoo Oromooti. Dubbiin qabsoo ilmaan Oromooti. Yoo danda'ame itti makamuudha. Hamma namni situ godhees ati keessaan qabdu jedhameen yeroo murtee walii kenninuu miti. Miidiyaan wal dhageettii addunyaa maraati. Namni miidiyaan qabe mana dukkanaati. Mana dukkanaa waa argita? Hin argitu. Gurri duudaa waa dhagaa hin dhagahu. Akkasani nu miidiyaa waggaa 3 kanatti Oromiyaan guutuun urgaan bilisummaa nutti dhufe. Maali? Uummata Oromootiif Oromiyaa dadhabsiisuudhaaf magaalaa guddittii Finfinnee Adaamatti deeffame. Hin taane milkaa harkaa kufe sunillee itti aanan gosaannaan qooduu jalqaba. Hin taane innillee itti aane maastar pilaanii dhufe Oromiyaa gara cicciruudhaaf uummata Oromoo buqqisuudhaaf hin milkoofne sunillee dhaabatamee jiru ammallee karaa kanaan hafee jennaaniin hoggansi haaromsaan adda ummanni Oromoo Oromiyaan argatte kuni tokko ta'ee ummata Oromoo tokko goonaan afaan ummata Oromoo dubbannaan mirga ummata Oromoo kabachiifnaan kabachiisuu miti jalqaba hin tuttuqame malee hin jalqabamu caafiidha kuni jalqabnaaniin bowwoo itti ta'uun duula ummata Oromoo irratti banaara. Ya ilman Oromoo
tokkummaa jechuun waan biraati miti. Tokkummaa jechuun wal gargaaru qabeenya keenyaan humna keenyaan wal bira dhaabbachuu walii dirmachuu jechuudha. Tana tokkummaa jechuun. Ilaalchi sadarkaa federaalaatti uummanni Oromoo qabu maal fakkaata tokko yoo jenne asirratti qabsaa'uu qabu. Qabsoon kun ammoo jeequmsaanii fiigichaanii qindoominaan tokkummaadhaan qilleensi yoo seeniin wanni uummata Oromoo danda'u tokko illee hin jiru. Amma ka ta'uu qabu mana keenyatti ka galu gara deemnutti waa'een uummata Oromoo fiigichaaf jeequmsaan odoo hin taane tokkummaadhaan dhaabbannee wal dhageeffannee waliin mari'ataa yoo deemne gaara nu hin garagalchine hin jiru. Wanni nu afoo dhaabatullee hin jiru. Takka Oromoon Itoophiyaa tana keessaa yaanaa dhiisaati. Nurraa Oromiyaa keessaa nurraa bayan jenne naan. Oromoon kan jechaa jiru biyya teenya Oromiyaa irratti nuti qonnee isin kan safarattan, nuti hagamne isin kan nyaattan, nuti baqannee kan isin viillaa jaarrattan, viillaa sanarratti immoo nu kasabanyaa taanu abadaniin fudhannuudha. Akka kooministiittis akka warra Abisiiniyaattis hierarchical waan ta'aniif ka Oromooti hangas takka gireef keessaa qabu. Kanarraa akka ka'e namni OMN malee ONN hin jiraatin. Jawar malee Jamaal hin jiraatin kuni aadaa achirraa fudhanne Abisiiniyaa fi Stalinism irraa dhufe. Gorsa beektota keenya gorsa namoota qabsoo irratti muuxannoo qabanii dhagaati tarsiimoo waal ta'e naamasa kamnu ennaa jedhamu kan nu barbaachisuuf injifannoo keenyatti ariifachiisuuf malee dhaqnee burcuqqoo dhakaatti bu'e akka taanuufi miti. Diina keenya burcuqqoo dhakaatti bu'e taasisuudhaaf. Ummata kana kan diaasporaa kana yeroo hedduu akkan jedhutti ummanni keenya kan biyya alaa kun ijaa fi gurra ummata biyya keenyaati. Ilmoota yoo rabbi sii kennee jedhe ilmoota san hin jaalatta. Anillee akka ilmootiyyaa sanitti jaaladha. Oromiyaa miidiyaa neetworkii akka ilmeetiyyaatitti jaaladha. Malaan, tooftaan, qajeelfamaan, tarsiimoo boru achi nu baasuu danda'uun tasgabbaanii deemuun baay'ee barbaachisaadha. Diinni keenya akka nu taarre baree jira. Akka Oromiyaan bokoktee isa liqimsuuf kaate ergee jira. Kanaatiif bitaanis mirgaanis lilmoodhaan wawwaraanee qilleensa keessaa baasuu barbaada. Wallolla malee garaarraa waliin qabnu rabbiin gartee hamtuu tana nu garaa haa diigu nuti tokkummaa taanee Oromummaa fi Oromiyaa saniif haa duullu. Masaraa Minilik keessa taa'ee achiin wacuucu meeshaa isaan eegu sanaan isumaan deebifnee warrumti isaan eegan sun masaraa keessaa fuudhanii akka qaallittii nuu geessan gochuun hin danda'amu. Icciitiin yeroo ammaa hin jiru diina kan dhoksisu akkamitti akka wayyaanee kuffifnu maaliif akka wayyaanee kuffifnu isaan irraa waan dhoksinu hin qabnu gaaf kam akka isaan kuffifnu garuu hin dhokse gaafa kufan beekuu hin qabnu kanaaf akka barbaannetti gaafa barbaanne isaan kuffifna kan jennuuf. Miidiyaan kun haalaan qabsoo uummata Oromoo kan hayyoonni rakkufee takkitti isiin ammoo ciqilfachiifte dirratti baasee bu'uura qabsoo uummata Oromoo san hawaasa cufa dhageessisee tokkoomse.
ilmooteenne yoo daarte yoo dheebotte abbatu itti yaada akkasani ilmooteenna miidiyaan keenya waan qabnu bira dhaabannaa Oromiyaan ni bilisoomti. Rabbi tokkummaa Oromoo Rabbi nu haa kennu diina keenya Rabbi nu haa obbaasu. OMN akka ilma Oromoo tokkotti akka lachuu ta'uu danda'a akka intala Oromoo tokkotti dagaagee kabajaa fi ulfina abbaa fi haadha isaatiif malu waggaa 3 keessatti qaqqabsiisuu isaatiifan hedduun galateeffadhaa hojjetoota isaatii fi warra waan kanarratti halkanii guddaa dhama'aa turtan ulfina Oromoo biraa qabdu galatoomaan jedhaa hedduun sin dinqisiifadha. Miidiyaa kiyya ilmootii yallee seenaa barsiisee akka jiruutii kanatti ilmootii yadhallee kun nafaana deebi'a mucaan kiyya daa'imni waggaa 6 alaabaa Oromoo mana iskuulaatitti mul'ise. Seenaa ofii alaabaa Oromiyaa teenna ani biyya kana dhaladhee alaabaa biraa qabaa garuu alaabaan teenna akkanaati jedhee tanallee baase. Maaliif ree waan sammuun isaa achi jirti biyya sana. Yoo abbaan itti hime malee yoo abbaan seenaa ofii itti hime kabiraallee hin beeku. Ilmoo ofii barsiisu seenaa ofii yoo seenaa ofii barsiisan isiillee boru waan waa'ee Oromoo itti kufti jechuudha.